mororo. Akkana yeesi qobne kuma qorshan fudhataa jechuudha. Tole ani wanni inti si kofalchiisu barbaadu Yaasiin na heerumuu dandeessa? Anuma kofalchiisa. Asiin kolfisiise galuu walaa kana si nyaatee booda galtee hiboota. Kaleena kirkirtee caraanee warqame qoonqoo na buutee caraanee warqame. Jira jirtu kabajamtoota fi hordoftoota waa'een Oroodhaa baga jiraattan akka fayyaa qabdan rabbi hojii abdii qabna. Saniifuu har'aan tana firaankii nama dalaguu deemnaa fi abdataan michaan afaan arabaatiin dheengadda chaanala isaa isin beeyse isa kana saniifuu dheeytanii subscribe godhuu wallaalaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota waa'een Oroodhaa maallaqa biyya kanaa itti kannine ichi boodana na kofalchiisin jaanii inni immoo duubarraa dhufeeti na kofalchiisa akkasii nama gaafannaa. Namni sun waan quban qabne jecha inni duubarraa dhufeeti jechuu tokko naan jaa niin kofla jechuudha. Ana immoo isaan san waan fadhayyuu naan jaa nun kofalu jechuudha. Kofani sumaami kofala. Saniif nu faana turaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya waa'een Oroo subscribe like share godhuu hin dagatinaan isin jaa horaa bulaa yaada keessa koomantii jala nu barreessa. Maqaan keenyu. Tigist. Maqaan keenyu. Boonaa birraa balentoo. Maqaan keenyu. Sagalee balfadhaa. Taajuddiin Sheekh Ahmed jedhama. Maqaan keenyu duraan durse. Maqaan kiyyaa taphachiisa jijama. Maqaan keenyu. Sadiq Ismail Jama. Maqaan keenyu. Maqaan koo Sadnaa Itiyoop. Maqaan keenyu. Maqaan koo Anwar Ahmedin jedhama. Maqaan keenyu. Abdulaziz. Saniifuu maqaan keenyu. Maqaan kiyya Ismail. Ismail. Qaasim. Okay, Ismail Qaasim. Qophiin keenya qophii maalitti yoo nufi kan na kofalchiiftu taate gartee kuma qorshan fudhataa jechuudha. Maallaqa Ameerikaarraa doolaara 30 Tayyib. Saniifuu okay na kofalchiisu yaalii godhi. Wanni jedhee si kofalchiisu gaafa tokko muka koree lafaa fi muka jidduutti hafee jira. Gad hin geenne ol hin baane jidduu kan rakkadhee jira jechuudha. Anda balama. Laa gaafiin isa gaafachuu jira. Yoo na kofalchiisee kuma qorshanii narraa fudhata. Ati ammoo ati yaaliin goota na kofalchiisee na kofalchiisee. Tukari yaali tukari haa. Yaali gaatis yaali. Okay. Nama lamaa yaali. Yalla ati sin hojii yaali. Kuma meeqana kanita? Kuma qorshan. Qorshan. Maqaan keenyu. Yaasiin Oro. Yaasiin Oro. Oro dhomororo. Galatoon. Okay daawwattoota maal dhaamtame? Daawwattoota namoo Carraa si dhabe kanaaf. carraan dhabe kanaafi carraa kana hin jiraa waan qophaa'aan hin dhufneef akka kiyyatti jechuudha. Innis qophaa'ee hin dhufne. Innis qophaa'ee hin dhufne sallallahu alam. Kanaafi namni dhufu jechuudha kan carraa akkanaa eeggachuu danda'u of qopheessee dhufuu qabaadha. Tole galatoome. Yalla galatoomaa siin. Ayyaa Ismail. Tole hordoftootaa fi kabajamtoota waa'een Oroodhaa namni na biratti argama kun maqaa isaatiif kanaas nu hima. Saniifuu waan si gaafadhu jecha tokko dubbatteeti na kofalchiista jechuudha. Sigalee waan koomedii haa ta'u waan koflaa takka na kofalchiistu maallaqa biyya kanaa kuma qorshanii isa kana doolaara 40 jechuudha. Saniifuu maqaan keenyu. Maqaan koo Anwar Ahmedin jedhama. Anwar Ahmed. Sagalee wal fudhadhu. Anwar Ahmedin jedhama. Okay tole na kofalchiisa. Ayyee hatuutu jira. Ani gaafisi gaafadhe gaafisa inni irraa si kolfisiisuu danda'a. Tole haa ta'u. Ayyee qotilee fi harree jira. Harreen tun uyite qotilee irraa dhoofte ilkaan isaa dhooftee uyite cabsite. Ilkaan san kamtu kafala? No! Harree moo kamtu kafalaaf? Gaafi deebisu jira. Gaafi maali? Gaafa dhugaan. Ayyee. Ilkaan san kamtu kafala? Abbaa harreeti moo abbaa qotileeti? Na kofalchiifne kaawwata kan. Maali? Gaafi na kofalchiisin jeen. Gaafiin gaafadhee na kofalchiisin jeen. Os kofalchiisa. Na kofalchiisin. Maal kan ta'a? Kuma qorshanii kennaaf. Kuma qorshan mu? Kofalchiisa. Maaf hin dandeenye. Ati na kofalchiisin yaa? Maqaan keenyu. Yaasiin. Yaasiin eenyu? Yaasiin Oro. Oro dhomororo. Tole kunoo na kofalchiisuudhaaf namni yaalii godhu jiru na biratti argama. Hayyee maqaan keenyu. Sadiq Ismail Jama. Sadiq Jama. Sadiq okay.
qophiin keenya qophii yoo nuti na kofalchiisu yaalii kan gootu taate 5,500 fudhataa jechuudha. Maallaqa Ameerikaatti doolaara 40 jechuudha. Saniifuu carraa kana kan harkatti yoo nuti taate carraa keeti yookiin kaan ammoo yoo nuti na kofalchiisu yaaliin goone carraa keeti jechuudha. Tole? Tole ayyaanta. Okay, na kofalchiisu yaalii goone. Kofalchiisa. Sagalee asii. Sagalee? Maarreen kofalchiisuudhaaf gammachuun aruuzaatiin agarsiisa gammachuu. Oh my God! Wow! Ciisu fayyadamu. Danda'amu. Sanuma? No, maallaqa fudhatanii 5,000 fudhata. Ichi booda yoo nufi na kofalchiisuu yaalii godhe. Ati na kofalchiisuu yaalii ni godha? Tuma yaanna haa. Dura maqaa ka'een. Yaasin. Yaasin eenyuuti? Yaasin Oroo. Oroo nama Oroo. Bakka carraa kee galatoomii. Tole ammaasii qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Obboleessii tokko nama biratti argama. Maqaan kee? Abdulaziz. Okay, qophiin keenya maali? Yoo kan na kofalchiisu taate. Ani yoo nufi kofalchiiste 5,500 fudhatte. Maallaqa Ameerikaa doolaara 40 jechuudha. Nasiiba qayyeega. Carraa keeti yoo nufi ammoo fudhanne yoo nufi na kofalchiifne fudhatte jechuudha. Okay. Waan tokkoon isinii barbaade uummata Oromootis ta'ee kanuma fadhee ta'e addunyaa waan dabartee jirtu yeroo ammaa kana keessatti Abiyyiin Jawaar koobbii godheeti koobbii isaa mana hidhaa keessa kaa'ee yaanni Jawaar hidhaa jira jee namatti himaa jira malee Jawaar hidhaan jiru. No God! Akkasitti kun murteedha. Viidiyoo murri jira. Haasaa qabuufis. No, gaafiin gaafachuu jira isa. Yoo nufi na kofalchiise 5,500 kan naaf ati na kofalchiisu yaalii ni goota ani na kofalchiisu. 5,500 yamanii moo? Si kabachiisa? Ati Yaasin Oroo daame? Yaasin Oroo dha. Oroo dhuma Oroo. Galatoomii mas na kofalchiiste masan. Bakka carraa keeti kaasaan. Kanatti qola anuma kofalchiise. Asiin kolfisiise galuu maallaa kanas nyaatee booda galtee boota. Laala. Wallahi. Baay'ee. Wayin si malal. Guyyaa takkaan gaafa biyya jiru san magaalaa Finfinnee irraa ummaatii fi abbaan kiyya wajjin magaalaa Finfinnee dhufne beete nama takka hin beeknu mana arbeer booda qabanne yookiin mana siree jecha akkuma qabanneenin ankalaa deemaa olee waan galeef xiqqaadha amata 7 ture dadhabee ciise mana siree san keessa siree lamaa jira siree takka akkuma seenan kophee wajjin ciise yeggoo sa'a takka qofaa rafee yeggoo nurri birraa utaalu abbaa kiyyaa fi harmeen tiyyaas kara mana shaaworaa seenu jiran mana shaaworaa lamaa jira jecha anis maatii wajjin shaawora seena jee qamisa sii qabadee jala deemnaan abbaan kiyya maan naan jabeeta koodne jala seenii naan jee laan maatii wajjin seenaan jeen achi booda andinnaan hin na kabale abbaan kiyya anamma booyaatumaan abbaan kiyya jala seena narraa dhiqee qaama ofirraa dhiqee eeguu geessu narraa illee dhiqoo eegalee abbaan kiyya warra baadiyyaatti saabunaa bakka irra kaatan hin garre lafuma kaate beete eeguu kana saabuna irra jedhee miilli na laakutee eeguu sila miilli mana fincaanii keessa booda silaa ummaatii hojii seente maal qabattaa naan jechuu abbaan kiyya naman kolfisiisu ati daraqiidha oodhu. Maqaan keenya? Maqaan koo Sannaayit Obseetuu Biin jedhama. Okay, Sannaayit. Qophiin keenya maali? Yoo nufi kan na kofalchiisu taate gartee saniifuu 5,500 fudhatte. Hayyee. Waan feete dubbattee na kofalchiisu yaalii yoo nufi gootee yoo nufi na kofalchiifte akkana jeen sii kofle 5,500 fudhatta jechuudha. Tole ani wanni inti si kofalchiisu barbaadu Yaasiin na heerumuu dandeessa? Okay. Gaafiin gaafa jireesi. Yoo nufi na kofalchiise 5,500 fudhatti. Asiin? Isin. Nama dhufa? Gaafa dana kofalchiifne garuu. Namas kabachiisu beeta? Asik. Hin sodaatin. Maqaa ka'een? Yaasin Oroo. Yaasin Oroo. Oroo dhuma Oroo. Galatoomii. Ayya. Maal laamtaaf daawwattoota? Asik. Daawwattoota keetiif wanti dhaamuu barbaadu waan isi kofalchiisuu hin dandeenyeef har'aan tana dhiifamaa isiniin jaaladha. Okay, galatoomii. Hayyee. Fuufa jira obboleessi tokko na biratti argama maqaa kee mee duraan durse?
Maqaan kiyyaa taphachiisa jijjaama. Taphachiis. Aywa. Silaa kana dubbattee lafa oolchisa bareedaa ture. Garuu qophii illee galma nama ture ture. Okay. Taphachiis. Saniifuu qophii keenya maali? Yoo nufi kan na kofalchiistu taate gartee yoo na kofalchiiste maallaqa yamaniidha kuma 5 fudhatte. Doolaara Ameerikaadha doolaara 40 jechuudha. Saniifuu na kofalchiisu. Hayyee gaaffii si gaafadha. Tole. Qophaa'aadha. Yaa. Haatee dubra moo beera? Ummaan tee dubra moo beera? Video mari jira dhiifama. Seenuu dandeenyu viidiyoo. Ni seenta. Gaafiin isa gaafachuu jira. Gaafiin maali? Yoo nufi na kofalchiise. Aywa. Kuma 15 kan naaf. Kuma 15. As kofalchiisu fa'a. Na kofalchiifne ni amma ture. Ati na yaadni goota. Maqaan ka'een. Yaasin Oro. Yaasin Oro. Oro dhuma Orooroo. Bakka galatoom. Bas baran. Maal jettaan salaamtaa na jechuudha. Maal dhaamatame? Wanni dheedaa Raagati gaana jechuun maal godhu dandeenya? Aruuza kanarratti jechuudha. Gammachuudhaan dhufne gammachuudhaan wal geggeessine osoo yaa'iin takka hin jirre muufannoo maletti gammachuudhaan wal keessummeessine ka guddaallee ka xiqqaallee jechuudha. Nagaan aruuza kana geggeessine jechuudha. Carraa kana dhabuu irratti maal si fakkaata? Carraa hin dhabnu yookaan. Jechuun amma kuma 15 dhabuu keetti irratti. Ittiin gaddu. Hin gaddu. Serious? Dhugaa? Saniifoo yookaan salaamata gaafadhu. Hayyee salaamatti. Gaaffii keenya akkuma itti fufee jira. Anyuma hanqe sagalee ol fudhadhaa. Tajuddin Sheikh Hamid jedhama. Tajuddin? Sheikh Hamid. Okay, qophiin keenya qophii maaliiti? Yoo nufi na kofalchiifte gartee jecha tokko waan koomeedii takka dubbattee na kofalchiiste kuma 5 fudhatta. Maallaqa Yamaniidha. Maallaqa Ameerikaadha. Kuma doolaara 40 jechuudha. Okay. Yaalini goota na kofalchiisu. Gaaffii si gaafadha. Qotiyyoon takka harreen takka ilkaan ittoo irraa cabsite idaa sana eenyu kafala. Kun nama kofalchiisa. Maali? Kaameraa maru jira. Haadhi rakaa. Seenuu dandeenyu. Ni seentaa gaafiin isa gaafachuu jira. Gaafiin maali? Yoo nufi na kofalchiiste isaan na kofalchiise. Saniifuu doolaara 40 kanaa kuma 5 jechuudha. Na kofalchiisuu ni dandeessaa? Inni si kofalchiise? Na kofalchiifne ati na kofalchiisuu ni dandeessaa? Dhaabadha. Maqaan ka'een. Yaasin eenyu? Yaasin Oro. Oro dhuma Orooroo. Galatoom. Ayyaa ati galatoom yaa. Maal jettaan hordoftootaan? Hordoftoota bareeda maashaallah itti fufan. Itti fufan. Cilaalaa kaameraa. Maashaallah bareeda. Carraa si dabale kana maal akkamiin ilaalta? Garaa dabale moo? Haadhi raamara kun qabu. Kun amara kun qabu. Okay ayyee. Hordoftoota waa'ee Oroodha. Obboleessi keenya tokko na biratti argama. Maqaa isaatiif kan hundaa'an himuun siin jaa. Maqaan keenyu? Boonaa Birraa Barentoo. Boonaa Birraa Barentoo qophiin keenya akkamiin yoo ta'u yoo nufeeti jecha tokko dubbattee kan na kofalchiistu taate kuma 5 fudhatta. Maallaqa Ameerikaa doolaara 40 jechuudha. Anga nama kofalchiisu Hiliyaan Lammuduridha beektaa? Jechoota hangaan beekoo isa siifin jira tokko. Tole ayyee mee na kofalchiisu yaali? Gaaf tokko beektee dirredhaa fi finfinnee kamtu irra bareedaan hanjanii mire dirredhaa irra bareedaan jeen maaliif hin hanjanii miti finfinnee warra foon jiraa nyaatu alcheesseen jeen kana jechuun hangamaan beekame. Na kofalchiisuu yaalin goota? Kuma 5 si kanna yoo na kofalchiifte. Si kofalchiise. Okay. Ati Yaasin Oroodhaa mi? Oroo dhuma Orooroo. Galatoom. Bakka boonaa galatoom bas. Dhabdee qaabas. Maal jettaan hordoftootaan? Wallaahi qophiin akkanaa kun sagantaan akkanaa kun bareedaadhaan jaan maaliif jennaan afaan Oromoodhaatiin. Akkamiin na kofalchiisuu danda'e qoy? Carraa dhagaa. Ayyee du'aa godhi bichaadha. Qophii keenya itti fufee jira. Okay, obboleessi keenya tokko na biratti argama. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Kamaala jedhama. Kamaala, okay. Qophii keenya qophii maaliiti yoo nufi kan na kofalchiistu taate? Yoo na kofalchiiste kuma 5 fudhatta. Maallaqa Ameerikaadha doolaara 40 jechuudha. Doolaara 40? Yoo si kofalchiise? Yoo na kofalchiise. Doolaara 40 fudhata. Qophiin keenya har'aa akkuma beekamu guyyaa gammachuu aruuza yookaan gaa'elaati. Kanumaafuu Dhiifama kaameraa maru jira. Gaafiin isa gaafachuu. Seenuu dandeenyu kaameraa? Laa seenuu dandeessa. Gaafiin isa gaafachuu jira. Yoo nufi na kofalchiise kuma 5 kennaaf. Inni gammaa na kofalchiisu yaali ni gootan. Okay. Maqaan ka'een. Yaasin eenyuti? Yaasin Oro. Yaasin Oro. Oro dhuma Orooroo. Galatoom. Okay.
Galatoom egaa carraa keetii maal Daawwattoota moo jechuun haaluma kanaan itti fufaa jabaadha daawwattootaan immoo hamileedhaan akka wal simannuudhaan. galatoom. Wayi si gaafadha. Ayyee. Yoo nufi kan na kofalchiistu taate kuma qoroshan maallaqa yamanii fudhatte. Yoo si kofalchiise moo? Yoo na kofalchiifne immoo maallaqa argattu jechuudha. Yoo na kofalchiiste kuma qoroshan fudhatte. Eessaan fuudhee si kofalchiise yaaboo? No, jechuudha tokko dubbattee na kofalchiisuu yaalii godhe. Asik. Gadi kaasanumaaf hin jee. Maqaan keenya. Maqaan keenya duraan dursee. Maqaan kiyya waaqoodha. Waaqoo. Maashaallah. Okay. Na kofalchiisuu nuuf yaalii goote kuma qoroshan fudhatte jechuudha. Tole. Asik. Maaliin? Ahlan sala. Wanni si kofalchiisu? Baajoo si yaa'imu? Ni ta'a. Waan beekte dubbadhuuti na kofalchiisuu yaalii godhe. Bas kofalchiisuu hin danda'u dhiisa. Kaameeraa mana jira. Inni na kofalchiistaa hin jenne. Yoo ati na kofalchiisuu yaadda kuma qoroshan fudhatte inni dandabee jira. Yaalitti gale haa. Oh, asik. Okay, na kofalchiisati. Akka YouTube wal jiruumi. Yaasiin Oro. Yaasiin Oro de. Oro Domororo. Oh, galatoom. Yoo na kofalchiisne immoo dargattoo jechuudha. Yaalii godha. Waan si kofalchiisuun Waan na kofalchiisu waan feetu dubbadhu. Feetu sabii dubbadhu, feetu jechii dubbadhu. Feetu qalee dubbadhu, feetu dangeetti dubbadhu. Ati ammoo nama kofalchiisuu yaali. naan dhufne yoo si kofalchiisuun. Naan dhufne. Yaali. Kuma qorshanii bara. Maqaan keenya duraan dursee. Yusuf naan jaan. Yusuf. Okay, Yusuf keenya. Qophiin keenya qophii maaliiti? Yoo na kofalchiiste kuma qorshan fudhata. Maallaqa Ameerikaa doolaara 40 jechuudha. Si kofalchiisuuf naan dhufne. No, yaalii godhe. Mee amma yoo si ajjeese sin jaan. Inni eeyyamta. Si ajjeesnaa yoo sin jaan. Naan dhufne. Yaali. Naan dhufne. Si kofalchiisuuf hin dandeenye. Okay, ati yaali ni goota. Maal? Jechuun isaan gaafachuu jiru. Maal gaafatu jiru? Yoo na kofalchiiste kuma qorshan fudhata. Ati na kofalchiiste kuma qorshan fudhachuu ni dandeessa. Inni hin dandeenye. Hin dandeenye. Si kofalchiisuu hin dandeenye. Maqaan kee eenyuuti? Yaasiin Oro. Yaasiin Oro. Oro Domororo. Galatoom. Ayyee maal laamata daawwattootaaf? Homaa kofalchiisuu waan hin dandeenyeef yeroo biraatiif itti yaalee si kofalchiisuudha. Naa jechuun carraa si dabre kan akkamiin laalta? Hin dandeenye kun carraadha. Si kofalchiisuu waan hin dandeenyeef na dabree jira. Fuula duraaf yaalii godha. Yaalee itti godha fuula duraaf. Jomtootaaf hordoftoota keenyaa obboleettii takkaatu na biratti argama. Namni naan qixate dhaabbinaan isii qofa saniifuu maqaan keenya. Tigist. Okay, qophiin keenya qophii maaliiti? Yoo nufi kan na kofalchiisu taate. Kuma qoroshan fudhata. Maallaqa Ameerikaa doolaara 30 yookaan kan doolaara 40 kana. Yoon si caale maal na dorgomsiista? Eerina ammoo. Yoo na kofalchiifte. Maal jedhee si Waan feete jii na kofalchiifte. jetteen jedhi na cinkite gaa akkam jedhee si kofalchiisuu hin danda'an. No, asik. Kanaadha asik. Akkam godhee si kofalchiisa? Kaameeraa mana jira. No, qophii takka dheessinee yoo nufi nu kofalchiiste isin kuma qoroshan qarinaaf isin nu kofalchiisu. Yoo si kofalchiise. Ati nu kofalchiisuu hin dandeessaa? Gargaara kaa. Kofalchiise. Ati yaalii godhe. Haa. Maqaan kee eenyu? Yaasiin Oro. Yaasiin Oro. Oro Domororo. Galatoom. Fudhadhu kuma qoroshan. Ayyee ati carraa bakka carraa. Adiifuu galatooma. Daawwattootaaf. Ani moo ani inni fudhatellee anaaf inni fudhatellee akka ani fudhadheeti ilma Oromooti dasna jedhaan illee si gammada. Hundi keenya na gammachiisa. Gammachuun keenya tokkuma. Okay, galatoom waan yeroo kee nu baliteef. Galatoomati. Saniifuu maqaan kee Nuuraddiin. Okay. Qophiin keenya qophii maaliiti? Qophii yoo nufi na kofalchiifte kuma qoroshan fudhata. Maallaqa Ameerikaadhaa doolaara 30 yookaan kan ammoo doolaara saniifuu na kofalchiisuu yoo nufi kan yaalii gootu taate kuma qoroshan maal jedhee haa kofalchiisu jedhan obboleessa keenya kana.
itti yaadame waan si kofalchiisu maal haa jennu no gaafiin isa gaafachuu jira 15,000 kanaaf yoo ni fina kofalchiise ati yaali ni goota Anas kabachiisa. Yoo kabachiisa. 15,000 fudhatu baba Maqaa ka'een. Yaasin Oro Kan YouTube kan jirtu mee? Yaasin Oro. Oro dhuma Oro. maal jettamet an daawwattootaan warra nu daawwatu kanaan wanti jedhu oromummaa keessan tokko jabeessuu qabdanii bakkuma geenyutti tokkummaa wal jaalala irree walii ta'uu kana wanti an jedhu irree walii ta'uu dirree walii ta'uu dirree ni qabnaa dirree ni qabna irree nurraa saniif galatamayyaa jirra jirtu qabjumtootaa fi hordoftoota keenyaa qophii keenya akkuma biraakee ajaa'ibaa nama irratti garuu namni kaameeraa sodaata waan san hin beekne kaameeraa sodaata haala bareedaadhaan guyyaa biraan ni dalaynaa fi Biraa irra ajaa'ibaa dalaynaa. saniifuu saayibichichi kiyyaa yuutuubaa afaan arabaatiin qabaa dheeytanii abdata Ahmad jettanii sabskiraayib godhuu dandeessanii koomentiin liinkii jalaan isin kaa warri afaan arabaa laaltan kabajamtoota fi hordoftoota keenya piraankiin keenya akka isinitti tole abdii qabna isiniin jenna. Itti fufaa subscribe. Kiyyaa masrii isin eenyusa? Kiyyaa masrii? Laala ka pirankii dalagu soomana keessa. Raamis Jalaal. Raamis Oromoo taana. Raamis Oromoo taana inshallah fuula duratti kabajamtoota fi hordoftoota waa'ee nooroodhaa chaanaala kana subscribe godhuu hin dadhabina akkasumas viidiyoo kana like godhaan isin jenna hanga viidiyoo koomentiidhaas yaadalu yola kanada Chaanaala guddisaa deebisaa bakka isiitti 100 amata haareerani. inshallah taala itti fufaa isin jenna hanga viidiyoo biraa wal agarrutti assalamu alaikum Wa rahmatullah.